Jirechu tay qabi gammataa ke bakka Yusuf buuta tamam sii galaan akkasi jechu aslaala waan namni isa godhu deemu gurbatti mataa goofaree kana asuma firraa buuftee galta tamam sii galaame Yusuf duraan gonno kun kan Yusuf duraan qophaa'ela ijoollee Oromoo Yusuf obboleessa Linaa obboleetti nagaan koo sinaaga bakka jirtanitti isin arguuf jecha tulluu meeqa marsee jooree jawwareera gaara meeqa labus miilli nan dadhabne garuu gidiraa namaatiif galaa fixadheera dhiirri dhamdhamullee gidiraa fi rakkoo dubartiin laaftuudha dubartiin barhaadha aanaa haadho haadha koo silaa akka garaa koof namnu hin ildiimu dubartiif daa'ima maddituu jaalalaa kan ilmaan oomishtu burqaa dhala namaa nagaan siniif dhaama irra deddeebi'ee boolla sagal seenus isin hin agarre yaaduman dhama'e waanuma hundaafuu lubbuu keessan mara rabbinaaf atiksu mootichi ol ta'ee yoo naa galtaniif nagaan yooyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota keenya hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan konni kabajaa fi jaalalaa onnee korraa kan isiniif madde bakka jirtanitti sinaa dhaqqabuun isiniin jedha egaani ijoollee Oromoo barbaachaaf ijoollee Oromoo gidduutti nagaa buusuuf yeroo dheeraa as keessa kanan deemaa ture gaara kana keessatti gola jarri jiran baroo waan dadhabee fi bakka hundumaa deemee tulluu hundumaa keessa iyyuu naanna'ee waanan jara dhabeef yeroo ammaa kanatti galaas fixadhee jira kanaaf immoo Yusufaan bakki jarri jiran wallaalamee jira waan ta'eef namoota biraas bilbilaan haasofsiisee amma yoonaatti odeeffannoo tokkollee quban qabnu bakka jarri jiranuu eessa akka jarri ga'an maalirra akka jarri ga'anii akkasumas immoo guyyaa lama dura guyyaa kaleessaa dura Yusuf rukutamee arginee turre miidiyaa irratti jedhanii nattaa ta'aa turani amma gaa anis galaa waan fixadhee fi kana booda saatii dheeraa deemuu danda'u bishaan illee of hirkaa fiteen jira waan hin gaafa duraa kiisaan qabadhee bee hundumayyuu galaa koo xumuradhe waan ta'eef gara manaatti deebi'uuf deema yoo rabbi isaan naannessee fide haa dhufanii yoommoo dhufuu baatanis egaa wanta hundumayyuu waliin ilaallaa jechuudha egaa nama basaasaadha jedhanii shari'aa kuduraa na jalaa fudhatanii siimii na jalaa jijjiiranii akkan ijoollee keenya argeen dubbisne akkan bilbilaan jara wajjin hin haasofne akkan risaalaa tokkollee jaraaf hin barreessine na godhanii jira waan ta'eef siimiin amma natti jarri natti kennan siimii haaraadha an lakkoofsa nama tokkooyyuu achirraan qabu lakkoofsa jaraa yoo ta'e malee lakkoofsi ijoollee keenya ni barbaadaa jiru ijoollee Oromoo siimii kanarra jiru siimiin kun na jalaa fuudhamee Abdallaan narkaa fuudhee awwaalee jira kanaaf amma akkuma ta'etti sammuu keessaa yaadadhee lakkoofsa mucaa kanaan dura argee beeku tokko itti yaalee ilaalaa isa faana dubbadhee waanuma hundaafuu yoo odeeffannoo qabaate isarraa fudhadhee yoo odeeffannoo dhabillee amma gara magaalaatti deebi'uuf hin jedha waan hundaafuu itti bilbilee ilaala. Hello. Assalamu alaikum. Nagaa alhamdulillah akkam fayyaa jirtu? Baga jiraatte. Lakkoofsi haaraadha lakkoofsi kun lakkoofsa kuduraa miti garuu sagaleedhaan na beekta jedheen yaada siimii kan kuduraanii Abdallaatu gaara keessatti narraa fudhate tole siimii kan kuduraanii Abdallaan gaara keessatti narraa fuudhee awwaale bakka inni buuse hin beeku amma siimii haaraa lafaa shari'aa haaraa bitanii naaf kennanii kun immoo lakkoofsa nama tokkooyyuu hin qabu lakkoofsuma hankee kanayyuu sammuu keessatti waan yaadadhuufi lakkoofsa kee kana baasee sammuu keessa baafadhee bilbiletti nagadhee sii bilbile obboleessu ani waan hundaafuu nagaan jira ijoollee bakka jarri jiran nan wallaalee gaara kana keessa bakka akkanaa dhoksee bakka jarri jiran holqa kam keessa akka jiran barbaadeen dadhabee amma jechuudha galaas fixadheera bishaan fixadheera harka duwwaatti hafee waan hin jiruufi amma osoo lubbuun na keessa jiru tabba kana keessa ba'uun barbaada gaara kana keessa jechuudha ati gama keetiin homaan dhageenye egaa waanuma hundaafuu aga yoonaatti maal jaalladhee miti aga yoonaatti jaruman harka jedheeti kanan dadhabaa gaara kana keessa bulee qorra keessa bulee fidhiin irratti soolagee akkasitti jirra kun waa hundaafuu amma yoo rabbii jedhee yoo odeeffannoo addaa qabaatte naafillee bilbilinii
osoo Abdullaa yoo natti dhufe ammatti immoo na darara waan ta'eef naaf hin bilbilinni risaalaa naa barreessi dhokadhee ilaala. Hayyee tolee ijoollee naannoo jaraatti dhiyaatan fa'aa naannoo Yuusuf Liinaa fa'aatti dhiyaatan yoo argitellee gaafadhu akkamii waa'ee jaraa quba qabdu jedhiitii gaafadhu waan ta'ee miiseejiidhaan naaf himi. Hayyee tole galatoomi. Ayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo bakka hundumattuu namoota bilbila isaanii sammuu keessaa qabu tokko tokkoof bilbilee haasofsiisaan jira. Isaanis haga yoonaatti odeeffannoo qabnu hin qabnu jedhanii ijoolleen maalirra akka jarri gahan hin beeknu eessa akka jarri jiran amma yoonaatti wanti hubatame hin jiru. Egaa gaarri kun fagoodha, lafti isaa dheeraadha, taphisaa ol ka'aadha. Gola akkasii keessa jiru namni haga fedhe yoo wal waame waliin argatu. Bilbilillee bakka bakkatti kan hin dalagnetu jira jechuudha. Lafa gadi fagoo jechuudha. Jalli isaa kun lafti ciccitaadhumaadha. Kanaaf amma yoo Rabbi jedhee anammas keessaa ba'uuf jedha. Yoo Rabbi ni gargaaree du'aa naaf godhaa isiniin jedha. Wanta jiru immoo gara fuulduraatti walumaan ilaallaa waan irra geenyellee isiniif himna. Egaa waanuma hundaafuu quban hin dhabinaa. Ijoolleen yoo Rabbi isaan galchi galanii yoo immoo galuu hafanis Umayyuu godhaan jiru. Ati bakka sakaa uummatatti deemta? La qilleensa fudhadhadheen as bahe xiqqoo. Qilleensa fudhadhattee as baate? Maashaallah. Achis bari gamasanii sakaa maal jecha as dhufti? Maal kun as dhufti? Jechi la amma xiqqoo ishee qilleensa kan fudhadhadhee bakka sanatti ukkaamameen achi as bahe bar. Bakka sanatti ukkaamamtee achi as bahe? Koo gabbuyi kottu. Kottu bakka qilleensa likki fudhattuu si gargaara. Kottu ayyaa. Kayi gabbuyi. Kayi. Ati ammallee shiree biroon irra yaadaa jirtu jechuudha? La ani waa tokko iyyuu dubbataan jiru amma. Amma siimii koo narkaa baastee siimii koo fuute. Siimii ati bari jechuun kottu. Gabbuyi. Ani amma waan ittiin haasa'u tokko hin qabu bara. Gabbuyi abba waan ittiin haasa'u miti waan feetee fudhate yalla. Gabbuyi gadi. Eessan dee? Taayi gadi. Taayichi gadi. Taayee. Taayee. Ana keessa akkamitti seenaa? Aboo asirra taayi. Laala amma asirra taayi waan wal mari'annu jira naa galchi. Achi seenii taayi. Naan waan wal mari'annu jira. Dhageessame. Bakka kiyya hunda si qabsiisa amma. Shirarlee narra yaadaa jirtaa barsi harkaa jira. Ni gartaan waan ni gartaan. Waan akkasii jira ni gartaan. Uumaa tokko argaa hin jiru. Maal akka qabu? Uumaa tokko sirriitti yaadaan jiru hin jedhee ban. Waan irratti dalagaa jirtaami? Uumaa tokko dalagaa hin jiru. Ati amma obboleettii Yusufillee akka fayyitu feetee jechuun si wajjin dalagattee shira narra yaadaa jirti sa? Uumaa tokko sirriitti yaadaan hin jiru. Hayyee amma saniifu karaa kun ammoo gaara kana keessaa hin galchu. Achiin si kaa achi taa'ee achi si dhiisee dhufe sa? Hayyee maal ta'u si fidi bakka kana maal godhan? La bakka sana amma gama sanan ilaalaa oole guyyaa guutuu. Gama ilaaluu miti yoo ba'e torbee taa'e ichi ilaalaa buliga. Aduun natti naanna'ee na gubeennaan gara kanatti as jijjiiradhe asii immoo gara kanaan akkanatti lafa laalee qilleensa fudhachuu dhiyaas gore. Akkasi yallaa mee achi seeni bakka tan bakka tiyya bakka seeni goda kan. Amma akkamitti as keessa? Seeni qayi seen. Abdallaa as keessa. Aboo seeni jaalattee jibbituun ni seenta seen. As keessa akkamitti ta'a? Seeni bakka tiyya anaatu duraan as taa'ee waraana eegaa ture. Seen akka namni biroollee yoo dhufe garteemi waan takka seeni goda kan. Us adaba dhuuseen dubbatiin tamaam sii galaame lakaa si helaa fuudhaa ture lakaa si helaa fuudhaa liseen tokko ta'e waa'ee nan siinjoo qolli goota tamaam si wajjin dalagee ganaan jette waa'ee nan siinjee qolli takka yalla seen dirqamaan ukkanatti goota gaara keessa jiraachaa ture ati Yusuf akka fayyuu fi Yusuf akka gaara kana keessatti na gargaartu fayyadame sa nama tokko iyyuu nama gargaaraa hin jiru. Seen usii seen eeywa maashaallah ati rijjaala kanaas nooji dalaguu likkittaatu. Adaba seen sedang dalagarra ini sen birji sen aywa sen temi sen lan harakana takkitti siran baatu mataa kee kana qabadhu kana loqodee akka keessa jiru rifadhu achi keessa goda keessa aywa sen tolfadhu ta'i amata irraatu akka isaan ba'uun qabdu tamaam maal akkamitti as keessi ta'a Abdalla aboo afaan oromoo ni beekame amata irraatu teessu amata irraatu baatu as keessa qabi harka keetti jala akkasitti daawwattoota keenya kana kan Yusuf waan irratti dalagee waan godhaa jiru. Ati immoo daawwattoota keenya waan viidiyoo isaa harkaan jiru fakkaatti viidiyoo isaa ani onlaayinii harkaan mana jiru onlaayinii seene goda kiyyanaa seente amata irraatu namni asii baasu jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kun akkuma argitan kan waamee kana irratti dalagee viidiyoo harkaan jiru nasee viidiyoo harkaatiin jira. Inni ariifadhee okiyyaa kana goda kana nagachuudha. Tamaam sii galaame. Amata irraamee Yusuf ati. Yusuf garteemi.
yaa Allah la akkanuma asirra la kuni maa inni beeyta la kuni siirii amata meeqaa jechuudha Allah ta Yuusuf jechuudha siirii amata meeqaa dur itti baadira asittiin qaqqabee isinii yakala ni nyaattarra bakka Yuusuf buutee badala Yuusuf laal siirii amata meeqaa la siirii amata meeqaati amma kana jechuun usin adini kana jechuun amma akkana laal akkoo ta'e gartee mira as laal siirii amata meeqaati jechuudha wanta sana akkanatti jechuudha laal akkanatti itti marsina goda kanatti jechuudha badala Yuusuf bakka Yuusuf bu'ee jechuudha gurbaan kun bakka Yuusuf bu'eef jalaan fixu asumatti hin deeffadha jechuudha yeroo birootiif asitti hin deeffadha Yuusuf reelaa bee jira jechuudha ta'i qabi gammataa kee bakka Yuusuf buute tamaam sii galaame akkasii jechuudha asilaala waan namni isa godhu deemu gurbattii mataa goofaree kana asuma firraa buuftee galte tamaam sii galaame Yuusuf duraan gonna kun kan Yuusuf duraan qophaa'e laa gonna kun Yuusufii qophaa'e tamaam halaas ciisichuma akkasumatti asiin ammoo afur fudhatta yookiin sittiin cufa goodaan si cufa jechuudha saniifuu daawwattoota kan kun akkuma argitan kan itti cufeetiin jira jechuudha kanneen malee itti cufeetiin jira jechuudha dhagaa gurguddaa fuudhee boodallee itti deebi'ee asiin gadoo akkanatti jechuudha itti cufa jechuudha itti cufee waa fidee waan akka luuqaa wayii barbaadadhee asitti ashaga jechuudha saniifuu luuqaa wayii hanqana luuqaa fidadhee dhufu achuma taa'e tamaam hanqana waa barbaadadhee dhufu goda kana keessa taa'ee bakka Yuusuf viidiyoo tanallee ni agarte jettee jellaala kunoo saahiba kee asirraa ilaala si baasu dhufee ati ammoo galtee jirte jechuudha viidiyoo inni irratti dalagisan harkeetiin jira sana inni irratti dalagisan harkeetiin jira tamaam aadi kana adda taa'e nagaatti maasalaama Yuusuf dhufee ati baasu yaa rabbi as keessaa na baasi yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi as keessaa na baasi yaa rabbi as keessaa na baasi na ilaahi wa inna ilaahi raaji'uun as keessatti bineensi iyyuu naman dhiisu abbo إنا لله وإنا إليه راجعون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم يا رب نغرغاري يا رب قدراك نراكاس يا رب خلقك نكيست يا رب أدوي يا رب نرى ديبس يا رب همين علمنا ما لدمني علمنا ما برباتش باي علمنا ما كسنا قد يا رب اسكيسا نباس يا رب نباس اسكيسا يا رب يا رب ما تنرك أسرع أسين قررت سجوا أنجرو أسين كن أكل فينك أبي يجرا يا رب يا الله يا رب نقرقاري ijoollee Oromoo isinii jecha dhufee akkana ta'ee kana boodaan yoon holqa kana keessaa ba'ee fi as keessaan ba'a yoon immoo du'eef asumatti du'aa waanuma hunda durayyuu nagaa koon isinitti dhaammadhaa ijoollee Oromoo Yuusuf obboleessa Linaa obboleettii nagaan koo sinaa ga'u bakka jirtanitti isin arguuf jecha tulluu meeqa marsee jooree jawwareera gaara meeqa labus miilli nan dadhabne garuu gidiraa namaatiif galaa fixadheera dhiirri dhamdhamullee gidiraa fi rakkoo dubartiin laaftuudha dubartiin barhaadha aanaa haadho haadha koo silaa akka garaa koof namnu hin ildiimu dubartiif daa'ima maddituu jaalalaa kan ilmaan oomishtu burqaa dhala namaa nagaan siniif dhaama irra deddeebi'ee boolla sagal seenus isin hin agarre yaaduman dhama'e waanuma hundaafuu lubbuu keessan mara rabbinaaf atiksu mootichi ol ta'ee yoo naa galtaniif nagaan naa galaa yoo naa galuu baattanis ayyookaan bakka keessan bu'ee ofii kootiif iyyuu boqotaan jira rakkoo hamaa keessan jira kunoo boolla keessatti galeen jira dirqama keessan fudhadhee yoo lubbuun jiraattaniif wal agarraa walitti deebina yoommoo wal argaan dhibesii
nagaa koo isiniif dhaameera isiniin jedha. Kanagaa.